tajaajiltoonni keessumaa faarfattoonni shishaa malee hin tajaajille. Keessumaa faarfattoonni caatii malee dandeessanii socho'uu hin dandeenye. Sigaaraa malee dandeessanii socho'uu hin dandeenye. Jalloota immoo cagadii. Duulli amma sitti kee kun si balleessuudhaaf miti si mul'isuudhaaf malee. Warri harka kee irraa nyaatan gaafa si nyaatanii. Gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti raajii Saamu'eel Abrahaam yookaan Saamu'eel Giiloo jedhamuun kan beekamu iccitii addaa baasuusaa sooshaal miidiyaa irratti mata duree oduu ta'uunsaa beekama. Haa ta'uutii raajiin kun maal baase? Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisoo Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiifnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beeliis banaa gochuu hin dagatina. Haa ta'uutii raajiin kun maal baase? Iccitii addaa inni kanaan dura hojjete maalidha? Raajota sobduu iccitii isaanii akkamitti maal baasee? Raajonni sobduu dhugumaa qoricha namarratti hojjechuu akkasumas qoricha dinqii hojjetu ni fayyadamu jechuudhaan dubbatee jira. Raajota sobduu irraa akkamitti of eegganna? Mallattoon ittiin raajota sobduu maalidha? Kanaafi kan kana fakkaatan dabalachuudhaan iccitii raajii Saamu'eel Abrahaam baasee isinitti himna. Akkasumas ta'ee tureedhaan galatoomii jechuudhaan dubbate. Warri amma jiran garuu raajota dogoggorsiituudha isaan. Wanta amma jiru. Fakkeenyaaf amma konfereensii tokko deemu sallaayii ergatu. Magaalaa tokkotti. Sallaayiin inni naqaa sallalaa namichaaf televezyiinii silkiidhaan ergaa fi sallaayiin guyyaa 2 guyyaa 3 tura. Namichi ni tajaajila. Kana kan godhan jiru. Kan qorichaan illee tajaajilan hin jiru. Biyya kana keessa jechuudha. Qorichuma godhatanii jechuudha. Qoricha bitatanii. Sudaanii Gibxii deemanii jechuudha. Hamma kanatti jira jechuudha. Garuu isaan sunis ani raajii dhadhanii saba fuuldura dhaabbatanii maqaa waaqayyootiin tajaajilu. Sirriitti malee. Hin beektu iyyuu malee. Raajii kan si godhu koo maqaa namaa waamuu miti. Maqaa kee xonqaayinuu sitti qaallichaa bira yoo dhatte maqaa kee harmee kee abbaa kee obbolaa kee sitti maqaalluu bira yoo dhatte haadha bayyii bukkee yoo dhatte tokko lamaan sitti miti waa'ee kee. Kana miti amma inni dhugaan jechuudha. Inni dhugaan waaqayyo koo tajaajila keenya caalaa jireenya keenya barbaada. Isa barbaadala. Wanta ani gara dhumaatti sii kaasu yookaan itti deebi'u tokko isa kanadha. Kanaafidha laata isa sila siin jedhe dhugaa hataa waliin akka mari'atti kana qorichaan lammaffaa immoo warra duraan dursanii dhaqanii basaasan namoota ergachaa. Duula raajota sobduu fi tajaajiltoota dhugaan tajaajilan adda baasu. Bara namni hunduu waan fedhee dubbachuuf mirga qabu kana keessa dhugaa adda baafachuun namoota hubannaan isaanii xobbeeteetti baay'ee ulfaataa ta'us guyyaa tokko hundumaa dura dhaabbatee murtoo kan kennu dhugaa isa macaafa qulqulluu irra jiru himuudhaan wanta karaa irra maqetti kallattii agarsiisuun dirqama keenya ta'a. Yeroo dhiyoos tajaajiltoota sobduudhaa jechuun qeeqaan dirree daangaan hin ittisne irratti maqaa dhahuun akeekkachiisuun dubbii ijoo marsaa hawaasaa ta'aa dhufee jira. Tajaajilaan sobaa jira. Eeyyeen durumaa durii jalqabee dubbii dhugaa jireenya kan lallaban fakkeessuudhaan karaa dhugaa irraa namoota kan kaachisan akkuma turan har'as bara dhumaa kana keessaa karaa mamsiisuuf nama rakkisuun kiristoosiin kan tajaajilan fakkeessaa yaada mataa isaanii karaa isaanii guutachuuf yaada hafuuraa hamaa bakkaan ga'uuf hojjechaa kan jiran lakkoofsa hin qabani. Kiristoos dhugaan akkuma jiru seexanni sobnis jiraachuu hunduu beeka. Kiristoosiin kan lallaban akkuma jiran hojii isaaniitiin seexana kan lallabanis jiru. Dhugaa fi sobni hamma guyyaan muramee fi raawwatutti wal cinaa deemuu isaaniitiin namootni baay'een burjaaja'uu akka malan waan beekeef Yesus dursee waa'ee raajotaa tajaajiltoota sobduu kanaa warra kan isaa ta'an akeekkachiise. Wangeela yoo qorattan Maatewos 7:15, Maarqos 8:14 isaan irraa of eeggadhaa yaada jedhuun utoo barsiisuu argina. Garuu abaluun kanadhaa sanadha jechuudhaan gabaa keessatti quba itti qabee nama hin lafafne. Maaliif lubbuun qubni itti qabamu sun tarii yaada garaa isaa geeddarachuudhaan fayyuu dandeessi. Utoo kana hin taane silaa maaliif warra qajeeltota 99 dhiisee cubbamaa tokko barbaacha deemuun isa barbaachise?
Silaa yeroo dubartittiin ejja irratti qabamtee gara Yesuusitti geeffamte sana qooda isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa darbatu jedhu akkuma argitan dhaqaatii ajjeesaa hin jedhu ree? Silaa maaliif Waaqayyoo akka isinitti hin farannetti isin hin faradinaa jedhe ree? Firoota koo ani mana Waaqayyoo keessatti cubbuun misee akka dagaaguuf karaa banaan jiraare. Gonkumaa Yesuus hammuma keenyaa beekuu dadhabee fakkeenyaan waan amma ta'aa jiru kana ibsuuf yeroo hojjettoonni qamadii keessa inkirdaada buqqifnaa jedhanitti lakki otoo isa buqqistanii qamadiitti buutu. Kanaaf hamma yeroo midhaan sassaabamuun ga'utti waluma wajjin haa guddatan jedhee barsiisaare. Innoo isa hin taane tokko buqqisuutti isa ta'u baay'een nu harkatti baddinnaa jedheetu hundumaafuu yeroon akka jiru barsiise. Wanti ana biratti dhugaa fakkaatee mul'ate dhugaa nama hunda bira jiru ta'uu danda'a. Tarii ta'uu dhiisuu mala. Amma isa namni muraasni irratti waliigalee dogoggora nama tokko baasuudhaan gabaatti baasee qullaa dhaab otoo dogoggora sana biyya hundaatu arge ta'ee hundumaatu dhoksaa kana dirreetti baasaare. Silaa maaliif Yesuus guyyaa guyyaa dirree irratti fakkeenyaan barsiisee galgala warra itti ibsuun barbaachiseef keessaa baasee fakkeenya hiikuu dhaqaare. Wanti hundumtuu iddoo fi yeroo qaba. Yaa obboloota koo dhugaadhaaf falmuu keessan garaa koo guutuun isin deeggara. Garuu karaan falmii keenyaa akka qabachuu akka qabu jabeesseen isin gorfadha. Dadhabbii namaa bakkeetti baasuun keenyaan dhugicha barsiisnee lubbuu fayyisaa jirraa fi warra fayyan iyyuu gadi yaasaa jirraa keenyaa haa madaallu. Dubartii ejjituu sanaa qabanii warri fidan erga ishee bira deemanitti waan isheen gochuu qabdu itti hime. Dhagaaleen nuti qabnu diinqa jal'oonni jiran keessatti akka qonxootamaniif nu gargaara ta'a ture. Warroota luugama yookaan walduma itti qabaman illee hin qabneef immoo qooda irraa soqollee bakkee dhaabnuu ija hojii isaanii himne balbala tokkotti iyyuu akka isaan ol hin galle gochuu dandeenya. Yoo kana hin ta'u ta'e garuu ofiifis ta'ee kiristaanummaa keenyaa irraa bu'aa lakkaawwannuu dhabna. Walii keenyas boollatti wallaqna. Kanaaf dhaabbannee daawwitii macaafa qulqulluu keessatti akkaataa hojii keenyaa haa ilaallu. Karaa lubbuun ittiin badiisa irraa deebituu barbaannee isa irraa haa buunu. Waaqayyo hundumaa keenyaa haa gargaaru. Gaaffii namoonni yeroo baay'ee waa'ee barsiisota sobduu, raajota sobduu gaafatan. Ani akkamittan barsiisota sobduu fi raajota sobduu adda baasuu danda'a? Deebiin akka armaan gaditti jiru kuni gaaffii kanaa fi deebii ta'a. Yesuus Kiristoos kiristootota sobduu fi raajota sobduun akka dhufanii fi warra filaman illee dogoggorsuu akka danda'an of eeggachiisee jira Maatewos 24 irratti. Akkasumas lammaffaa Phexros 3:3 fi Yihudaa 17-18tti shaakala sobaa barumsa dogoggoraa irraa ofii kee kan eegdu karaa inni guddaan dhugaa beekudha. Soba fakkeeffamee hojjetamee adda baasanii beekanii mormuuf isa dhugaa beekudha. Amanaan kamiyyuu dhugaa sirriitti qabatee fi dubbii isaa of eeggannoodhaan kan qo'atu barsiisa sobaa adda baasee beekuu danda'a. Fakkeenyaaf Maatewos 3:16 irra kan jiru kan abbummaa yookaan waaqayyoon kan mucaa kan Yesuus Kiristoosiif fi hojii hafuura qulqulluu namni dubbisee barumsa sillaasee kamuu yoo gane akkuma sanaan gaaffii gaafata. Egaa tarkaanfiin jalqabaa kitaaba qulqulluu qayyabachuun barumsa hundumaa dubbiin isaa akka jedhutti araarsuudha. Waaqayyo akkas jedhee jira. Mukni ija isaatiin beekama. Ija kan madaaluu barsiisaan kamiyyuu sirrumaa barsiisa madaaluun itti fayyadamuu kan danda'an madaalliiwwan armaan gadiittinidha. Tokkoffaan barsiisaan kun waa'ee Yesuus maal jedhe? Yesuus waa'ee koo maal jettuu jedhee gaafate. Phexros yeroo deebisuu ati mucaa waaqaa isa jiraataati jedhee deebiseef. Phexros deebii isaa kanaaf kan eebbifamedha jedhame. Lammaffaa Yohaannis 9 kana dubbifna.
namoota barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo Abbaa Ilmas of biraa qaba. Jechama kanaa kan biraan Yesus Kiristoosiif hojii oolchuu isaan waan guddaa isa dhumaati. Yesus Waaqayyo wajjin wal qixa miti jedhee kan ganuu aarsaa du'aa Yesuusiin kan salphisu ta'uu nama ta'u Yesus Kiristoos kan mormu dammaqnee haa eegnu. Tokkoffaa Yohaannis 2:22 irratti isuma Yesus kun Kiristoos yookaas Masiihicha ta'uu isa ganu malee sobduun eenyuree jedha. Mormituun Kiristoos inni Abbaa fi Ilma ganuu isa kana. Lamaffaan barsiisaan kun wangeela kan inni lallabu. Barsiisaan kun wangeela kan inni lallabu. Akka sagalee Waaqayyootti hiikni wangeelaa du'a Yesus awwaalamuu fi ka'uu oduu gaariidha. Tokkoffaa Qorontos 15:1-4. Waan gaarii yoo fakkaatanis Waaqayyo si jaallataa, Waaqayyo warra beelaan akka nyaachifnuuf barbaadaa fi Waaqayyo badhaadhaa akka taatu barbaadaa himoota jedhan hundumaa ergaa wangeelaa miti. Phaawulos Galaatiyaa 1:7 irratti of eeggachiisee jira. Wangeelli biraa illee hin jiru, garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Namni kamuu waan kamiyyuu lallabaa beekamaa ergaa Waaqayyoo nuu kennee jijjiiruuf mirga hin qabu. Namni kamuu waan kamuyyuu lallabaa beekamaa ergaa Waaqayyoo nuu kennee jijjiiruuf mirga hin qabu. Galaatiyaa 1:9 Akkuma ani kanaan dura dubbadhee ammas immoo keessa koo deebi'ee nan dubbadha. Eenyu illee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'ee yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'uu jedha. Sadaffaa irratti barsiisaan kun Waaqayyoon amala galateeffatu irratti mul'ata. Waa'ee barsiisota sobduu Yihudaa 11 akkas jedha. Isiniif wayyoo! Isaan karaa Qaayeen irra bu'aniiru. Bu'aadhaaf jedhanii guutummaatti irraa kaachuu Bala'aamitti of gadhiisaniiru. Akkuma qoraayee mormanii Waaqayyoo irratti ka'uu isaaniitiinis balleeffamuu isaaniiti. Jechama kan biraan barsiisaan sobduun of tuulummaan adda ba'ee beekama. Qaayeen karoora Waaqayyoo morme. Sassatuudhaan Bala'aam qarshiif jedhee raaje. Hammeenya. Ijoolleen Qoree ofii isaanii Musee olitti ol kaasuu barbaadan. Yesus Kiristoos namoota kana irraa akka of eeggatanii fi ija isaaniitiin akka beekaman